Ummata Harariitii fi ummata Afran Qalloo akka saba lamaatti adda baasuu hin dandeessu. Ummata Hararii haboonsaa dadari. Siigalee kanaaf ummata addaan baasuu hin dandeessu. Ummata kanaas yoo ilaaltaa ta'e Harariitti eenyuuf fayyada nama gaafa nu guddannu. Adaree biyyoo jechuun magaalaa guddoo magaalaa namuu itti godaanee keessa dalagachuu barbaadu bakka itti durooman tujjaarri naannoo keenya marinkaa bitachuudhaaf kati qoyyoo galamsuu dhaqa. Asirra adaree biyyoodhaa dhaqa. Siigalee magaalaa akkasitti ol deebisuu irratti fuulleffachuudha barbaachisa malee kun taphaluuti magaalaa sun hawaasni lachuu wal ta'ee kan guddisuu qabu malee ta'irra walloon miti wannummaan irra walloon jirtu. Fi akkaataa Oromoo fi Hararii waliin jiraattu wayyaaneen nu barsiiftu. Isaan irraan barannu isaan dura ama kuma meeqa waliin jiraachuu jirra. Ama 400 dura Raabadooriin Afran Qallootii fi amiironni Hararii waliin taa'aniiti seera tumatanii waliin jiraachaa turan. Saboota Oromoo keessa jiran keessaa kan walabummaan isaanii eegame Oromoodhaan immoo tiifamee jiraate keessaa tokko saba Harariidhaati. Waliigaltee seeraa qaban. Waliigaltee lafa kaayamee itti tumamee ittiin bulamaa ture. Pirezidantiin naannoo Hararii nama Hararii ta'eef Oromoon miidhamuu qabdu. Maaliif? Haboonsaa Oromoodha. Wanni dhugaa yoo jettee afaan Harariitti Oromoo fi Harariitu adda adda gosa jiraan kijiba. Nama keenya. Gama dhimma magaalota Dr. Sirriitti haasa'anii jiranii. Look. Waa'ee magaalaa Harar of eeggannoon deemuu barbaachisa. Namni Jaafar kana sirrii beeka warri Afran Qallootii fi warri Adaree seera waggaa 1,000 olii qaban akka ambaatti mirga ambummaadhaa qaban naannoo san keessa jagola keessa mirga qaban diineetti dhufummoo Oromootu irraa tiisa waliigalteedhaa jira amiirri isaanii ilma bartumaatiimi. Kuni beekama seera jira jechuudha. Seera naafarraa nuti haasoo hin osoo hin ta'in waggaa 1,000 ol uummanni Harariitii fi uummanni Oromoo seera tumatee waliin jiraachaa ture. Yoo yaadattan baafa Raa'uuf Paashaadhaa dhufu. Bara 1975 bara 1975 namni Adaree biyyoodhaa irraa lolee humni guddaan irra dhume Abaaboosaati. Warra Afran Qallooti. Adaree irraa diina kan dorgaa ture Oromoo jechuun waliigaltee waan qabaniif. Mirga guutuu akka sabaatti qabaatanii garuu Oromoodhaan tiifamanii jiraataa turan. Naannoo sanitti nama tokko lama Adareen namni fayyadame. Dachii san gurguratee akka itti fayyadame wayyaanee faadha. Dachii achi taa'ee kan gurgurataa ture Saamoraadha. Achi taa'aa ture ni beektan warri bahaa turtan. Waan Saamoraan saamee nyaatee ittiin huqqate kanaaf nuufi Adaree wal hubachiisuu barbaadan. Kanatti waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Oromoon Afran Qallootii fi warri uummanni keenya obboleen keenya Adaree wajjin ilaalchi hamaan deddeemuu hin qabu. Sabni lamaa wal bu'uu hin qabu. Saba lamaa hojjechuu hin dandeessu beektaa. Uummanni Hararii adeerri isaanii Oromoon ta'an hin jiru. Oromoon isaan wajjin waliin fuudhee hin jiru naannoo sanitti.